hedduun keessanii micayyoon kun maalirra geessee jettanii kan keessanii yeroo hedduu na gaafattantu jirtu jechuudha na barreessitanii. Kanaaf micayyoon kun maalirra akka geesse isinitti himuudhaaf dhufee jira jechuudha. Keessumaa namoonni hedduun karaa messengerii akkasumas karaa TikTokiitiin jechuudha kan isin na gaafattanii. Kanaaf micayyoon kun maalirra akka geesse dhaggeeffadhaa isiniin jira. Ashamaa harka fuunee hordoftoota koo nagaan lafa jirtanitti isiniif baay'eetu jechaati akkam jirtu nagaa keessanii nagaadha. Hara kan dhuftan immoo subscribe, like, share gochuuti hin dagatina na jajjabeessa isiniin jedha. Marri turtiin keessan na wajjin haa ta'u isiniin jedha obboloota koo. Egaa obboloota koo carraan namaa garuma garadha isiniin jedha. Kan biyya isaatirraa ba'ee hojjetee ofiisaa jijjiiree maatiisaa jijjiiree jireenya gammachuutti jechuudha kan inni galu milkaa'ee. Hedduun namaa immoo otoo hin milkaa'in biyya isaatirraa ba'ee dhukkuba fudhatee yookiis immoo du'a isaa bakka qaama isaatiif illee irrateeti kan gara biyyaatti deebi'u. Hundumtisaayyuu carraa namaati isiniin jedha obboloota koo. Namni kamiyyuu karoora malee hin ba'a jedhee yaadu. Namni kamiyyuu gaafa biyya isaatirraa ba'u hojjannee of jijjiirree nama taana maatii keenya jijjiirra yookiin obboloota keenya hin barsiifna hin gargaara jedhanii waa tokko kaayeffatanii xiiqeffatanii biyya ofiirraa gara biyya namaatti ba'u isiniin jedha. Immoo kan nama milkeessuutti danda'u kan nama gargaaruutti danda'u waaqayyoodha isiniin jedha. Fayyaadhuma ofiyyuu gara biyya ofiitti deebi'uun carraa guddaadha. Haal takka takka mudannoota nu mudatanii gara biyyaatti nu deebisa. Fayyaa keenya taanee otoo jirru aaruutii dandeenya. Haa ta'uyyuu malee namoonni hedduu isaanii dhukkubsatanii dararii garaagaraa karaa qoonqoo karaa midhaanii bakka karaa bishaanii karaa hundumaaniyyuu dararamanii gara biyyaatti kan deebifaman hin jiru isiniin jedha. Egaa obboloota koo waa'ee mucayyoo kanaa keessanii namoonni hedduun keessanii karaa tiiktaakii akkasumas messenjeriidhaan mucayyoo kanaa kenna maalirra geessee jirti adaraa waaqa nutti himi hin gargaarrallee kan jettanii hedduu keessantu jira. Waaqayyo sinaa eebbisu obboloota koo jechuudha. Gaafa nuti rakkannee ofii keenya walii keenya hin gargaarru jechuudha. Amma mucayyoon tokko biyya kana Beerut keessatti baay'ee tokko dhukkubsattee jirti jechuudha. Dhukkuba harmaatii fi akkasumas immoo kulaalitii abbaa ishiillee yeroo darbe keessatti jalaa boqotee mucayyoon kun haala keessadha kan ishiin hojjettu garuuti jechuudha. Namni ishii gargaaru hin dhabame. Obbolootumti keenya warrumti akka kiyyaa fi akka keessanii kan biyya namaa keessa gola madaamii keessa hojjettu warra biyya keessaa dhukkubsate yoo jedhani akkasuma immoo rakkinni garaagaraa beela'ee dheebota yoo jedhan warra biyya keessaa gargaaru malee gaafa ofii keenya kufnee namni garagaree ofii keenya wal ilaalu hin jiru isiniin jedha. Maaliif nuti gaafa dhukkubsanne ofii keenya fi of gargaaruutii hin dandeenyu namni nu gargaarullee hin jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf har'a fuula tiktaakii mana nama wayiitti jechuudha. Namoota biyya keessaa namoota fayyaa qabanii namoota ba'anii galanii hojjechuuti kan danda'ani shamarran keenya shamarran biyya Arabaa keessatti argamantu ani amma kana nan dabarsaa ani amma kana nan gargaara maal jedha jechuudha. Gargaarsa namoota biyya keessa jiranii kan gargaaraman kana jibbee otoo hin taane kan dursuutii qabu silaa jechuudha. Nama gola namaa keessatti dhukkubsatu akkasuma immoo nama mana yaalaa keessatti nama isa gaafatu dhabamee to'ii dhukkuba kanaan dhukkuba hamaa kanaan achitti dararamaa jiru maaloo na gargaara rabbii keessan isa sinu huume jedhaati. Huumaa keessanii jedha dhukkuba kanaan jaaladhee miti waaqayyo fayyaa sin hin dhoowwatin otoo jedhanii mucayyoo jechuudha. Mucayyoo Beerut keessatti argamtu sana zim jedhanii callisanii hirra darbanii siniin jedhan namni sagalee ta'uufillee hin jiru shamarran biyya Arabaati. Kanaafiyyuu maal siniin jechuuti barbaade sagaleen keenya bu'aa qaba waan ta'eef obboloota koo garaa walitti hin jabaatina. Wal gargaarsallee yoo ta'e karaa kamiiniyyuu jechuudha. Wal bukkee yoo dhaabanne malee nuuni yeroo rakkinaa yoo ta'e malee eenyuyyuu garagaree nu laalatii hin jiru jechuudha. Rabbiin haa galatu. Mucayyoon kun immoo tikkeettiin citee fi gara biyya isheetitti galtee jirti jechuudha. Wanta biyyaa baate wanta kaayyeeffattee baate yoo mijeeffattee yoo haalli sun ishiidha ta'uu dhabaate iyyuu lubbuu ishiitiin gara maatii ishiititti deebitee jirti isiniin jedha obboloota koo. Kanaaf iyyuu jechuudha isinillee amma ta'e of eeggannoo taasisaa. Of eeggannoo isin taasistanis immoo yeroo hundumayyuu waaqayyoon kadhadha. Yeroo baay'ee namni gaafa isatti tole sirbaa hin caafaraa waan barbaade jedha.
uumaa isaa yaadatu jechuudha. Karuma amantaa isaa karuma nafayyisa karuma bakka uumaa kiyya walla hargisiisa jedhe amantaadhuma isaa sanaani akkuma amantaa isaa sanatti isa uumaa isaa sanallee hin kadhatu hin galateeffatu sirbaa hin caafaraa ontuutti dhagaamu garuu gaafa rakkate namni hundumtiyyuu gara rabbii isaatti deebi'a siniin jedha. Kanaaf otoo rakkinni tokko nurra hin ga'in otoo miidhamni tokko nurra hin ga'in duraan dursinee akkuma amantaa keenyatti fuula waaqayyoo hunduratti haa dhiyaannu siniin jedha obboloota koo. Kanaaf iyyuu isinillee of eeggannoo taasisaadha. Arra otoo yeroo qabnu siniin jedha wali gargaaruun sagalee waliif ta'uun viidiyoo namoota rakkatanii ijoollota gola hambaa keessatti jechuudha rakkatanii fi waan biraa yoo dadhabne sheer walii gochuuti akka hin dadhabne siniin jedha obboloota koo. Daataa akkasuma intarneetii mana madaamii keessa jechuudha irradduun keenya kan fayyadamnu baasii nu gaafatu hin qabu. Kanaaf iyyuu akka sanaa haa ta'u siniin jedha obboloota koo. Obboleettii keenyas immoo baga rabbiin nagaanii gara maatii ishiitti lubbuu ishii nagaa wal keessatti eegee gara maatii ishiitti baga ishii galche. Obboleettiin kun yoo miidhamtellee miidhamni guddaan irra ga'ee jira waan ta'eef biyya ishii keessatti yaallamtee fayyifachuu danda'u. Haatiif abbaas namoonni hedduun reefuma ijoollee isaanii iyyuu kan dhaban hedduu isaaniitu jira waan ta'eef cabaan la uqqataan kan abbaatii jedha Oromoon gaafa mammaaku. Kanaaf iyyuu maatiin jirtuu dhala isaanii dhabuurraa yoo dhukkubsatteyyuu hamma danda'an hamma humna isaaniittis haa ta'u yookaan immoo namallee gaafataniiti ijoollee isaanii yaallachuutii danda'u siniin jedha obboloota koo. Kanaaf obboleettii kiyya warri na gaafachaa turtan obboleettii kana obboleettiin keenya gara biyyaa galtee jirti tikkeettiin ishii dhacitee isiniin jedha. Kanaaf iyyuu asumaan deebiin keessan isinii deebi'ee jedheeti yaada isiniin jedha obboloota koo. Waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatoomadha. Viidiyoo biraatiin amma deebinee wal arginutti nagannaa turaa hedduu isin jaaladha. Dogoggorri yoo jiraatina of kalchaa jecha yaada qabdan immoo koomentii jala kaa'adha. Hojii keessatti immoo dogoggorri hin uumama waan ta'eef iyyuu dogoggora jiru na of kalchaa isiniin jedha obboloota koo. Akkasumas immoo namoonni lakkoofsa bilbila kana gaafatanii lakkoofsa bilbila WhatsApp qofa kanaan fayyadamu profaayilii jala kaa'eetiin jira waan ta'eef achi fudhadhaa na dubbisa. Waan na dubbiftaniif immoo haay jettanii hin isinaadha waan na dubbiftanii waan akkasitiif si barbaanna jedhaato yaada keessan naaf qoodaa isiniin jedha obboloota koo. Kanaaf turtii gaarii isiniif haa ta'u.